تو daawwattoota keenya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kan isin daawwachaa jirtan qaayidaa nuraaniyyaa madrasaa sabaahirraa kutaa 17ffaa. Daawwattoota keenya egaa qaayidaa nuraaniyyaa gara dhumaarra gahaa jirraa. Qaayidaa nuraaniyyaa wajji finnee akkuma qaayidaa nuraaniyyaa finne immoo quraana finnee akka gammannu abdii guddaa rabbirraa qabna. Daawwattoota keenya warri isin jabaate maaliif beektu rakkoo jira. Kitaaba agarsiisaa kutaa 1ffaa hanga 16ffaa yuutuuba keenya irratti waan barsiisnee jirruuf dhaqaatii baradha saniif kun sinii jabaate waan ta'eef bifa salphaan jecha qofaan isa kana kabarsiifneef qur'aanas jalqabnee jirra waan ta'eef suuraa faatihaatiin jalqabnee jirra baqaraan finnee akka gammannu rabbi haa taasisuun jecha sagantaa keenya kan madrasaa sabaahirraa barattan qaayidaa nuraaniyyaa afaan oromootiin barattan kutaa 17ffaa wajjin turtii gaarii. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Daawwattoota keenya barattoota madrasaa sabaa egaa darsiin keenya guyyaa har'aa beekamaa fi ifa galaadha inshaallahu ta'aalaa. Darsiin keenya guyyaa har'aa ka 17ffaati. Daawwattoota keenya biidhnillaahi azza wa jalla walakkaatti qoonnee yookiin ammoo safaa kana guutummaatti har'a ni baranna inshaallahu ta'aalaa. bifa salphaan yookiin immoo bifa wajjin sukuunii fi maal hin jenneen kan nuti barannuuf sababa faatihaa jalqabnee jirruuf achirrattis waan nu galuuf wajjin cinqamuu dhiifnee qaayidaa nuraaniyyaallee finnee gara quraanaa wajji sheennaa quraanallee wajji finnee ka gammannu rabbiin haa taasisu warri madrasaa sabaattiin galmaa'inillee galmaa waasin jin lakkoofsa masduura irratti agartaniini masduura irratti jalqaba viidiyoo kanaatti agartaniin jechuu kiyyaa egaa akkana jedhana wajji jettu barreessanii immoo nuuf ergitu inshaallahu ta'aalaa. Barreessuun hedduu sin gargaara dirqamallee ta'uu dhabuu hedduu takka sin gargaara. Okay na wajji jettu inshaallahu ta'aalaa ammaan tana. وانحر أخرج أرسل أغطش أفلح أكرم ألهم أنشر أنقض دمدم عسعس أعبد نعبد يخرج يحسب يشرب يشهد ترهق تعرف أقسم يبدئ ينفخ ينقلب يوسوس ثقلت حشرت سطحت كشطت نشرت. دعوتك يعني درسين كو يوخسني جباتوتات ركون قيس مالي بيتو خطابة أغرسيس هذا نبرت سيران هلين جني تخنافو أغرسيت ديبتني يوتيوب خنجل لين جراني نجرا نبرا ورقة رقافو الأجورة كبدو اتفوفتو قاماس الراون حشرت سطحت كشطت نشرت الردي بن وان كان وانسان جايبو بريدا ما في مشكلة. نصبت أثرنا وسطنا فرغت تأتون يسقون يفعلون يعملون يعلمون يضحكون يكسبون يدخلون ينظرون تعبدون أنعمت أنذرنا أنزلنا خلقنا وان نتيجة خنا يروجت يسقون يجول أكون يا وان ضماته في سين وان سكناته في يسته فتحة كاف وان فتحته في يسقاته ووان سكناته يسقوته نون فتحة وان تهفناته ولت يسقونته جتو يوهم براتين خنا جتو يوهم براتين كتاب أغرسوان اللينجينيف ديبته كتاب أغرساران وجه لينجو قبضات إن شاء الله تعالى. إذا دعوتك أن بفقنا كان برسين وفرقته أكست نوفرقتني جنان كان برد برتني جنان إن شاء الله قاعدين ونيا بفقنا يوخف إنه تاته كتاب أغرساس وان في نجروف قرآن خينيا كوبي خينيا برتشاتي سورة فاتحة راخافنه اتفوفنا يجو دعوتك أن يدوس إنجالنا إن شاء الله سجنتان تيسان تنافكاتي درسي قرآني في سدت فانا قولة ديبنو ترتي غارث من جنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا دعوتك أن يخدعوتشا ترتن خطا قرآني في torbaffaan barreessaa suuraa kaasaan of ergaa sagaleen jala jedha akkuma har'a 17ffaa fixan quraana fixanii rahmaan sinaa gammachiisu mana keetii dhufnee youtube keessan si barsiisaa jira bakka si dhibe viidiyoo ni qabatta irra deebitee dhaggeeffatta qalbiitti seef godhatta maaltu si dhiba quraana rabbii qaraatu malee hin dhiisiniin dhaamsa keenya isiniin jecha kutaa 17ffaa kanaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا